بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أبوليان إسلاما براتوتا مدرسة صباحي في دعواتوتا ورسبسكرايب قد ورأب بخين فايد مهندي كيسان في أبوليان إسلاما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Egaa har'aantana sagantaan keenya sagantaa darsii qaayidaa nuuraaniyyaadha. Akka qaayidaa nuuraaniyyaatti darsii lammaffaa akka barnoota keenyaatti garuu darsii shanaffaadha jechuudha inshaallah kan nuti irraa barannu. Gabate kanaan dura irraa barannirraa gara dhumaa barannu ta'a jechuu bi'idhnillaahi azza wa jalla. Obboleeyyan kiyya egaa yeroo hedduu waan barsiisaan siin jedhe yookiin ammoo ustaazni kan keessin jedhe dalaguun barachuu irratti hedduu si gargaara. Waan si ajaa'ibu darsii kana booda maqaalee suuraalee xiqqoo takka kana gabaabduu darsii takka keessa ni barannaa achi booda gulufa jechuudha. Maaliif a i u ba biibuu jennee kan nuti kitaaba agarsiisaa keessa baranne santu dhufa jechuudha. Itti aanee an in un ban bin bon isa nuti gartee kitaaba agarsiisaa keessa baranne jechuudha. Si gammachiisa gaafa waan beektu tokkotti baatu hedduu si gammachiisa. Darsii lama walitti aanoo tahan kanaan dura baranne waan ta'eef gammachuudhaan keessa fiigna jechuudha inshaallah. Gara fuulduraadhaaf maal agarsiisa gaafa qaayidaa nuuraaniyyaa keessaa baanee quraanaa saggata ka qaraane quraana rabbiidhatillee keessuma fiignaa akkuma farda diida argateetti keessa guluufna jennee itti gammannee hamleen nu jabaatti jechuudha bi'idhnillaahi azza wa jalla. Egaa obboleeyyan kiyya wanni isinii dhaamu ofii hin baratamu. Sababin isaa yoo bitaa fahamtes bitauma san deemta waan ta'eef dirqama ustaazni lakki kana bitaa fahamte lakki kana sirrii fahamte lakki akkanaan itti fufi jee hamlee keessa jabeessee waraqaa ragaallee fudhachaa tartiibaan nu bira galmootanii yoo deemtan irra isinii bareedaadha. Nuti sagantaa keenya daawwachuu sun hin dhorginu daawwadhaa bakka jirtani. Laakiin warroonni quraanaan qaraa'in osoo galmootanii madrasaa keenyatti tartiibaan barnootatti ooftanii quraana wajjiniin finnee bakka takkatti wajjiniin eebbifamnee wajjin gammanna jennee yaanna. Rabbi jannatiin sinaa gammachiisu yaada muraada keessa sinii haa guutu. Sagantaa keenya guyyaa har'aa wajjin turtii gaarii isiniin jenna inshaallah. Bismillahir rahmaanir rahiim. والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا أبوليان إسلاما egaa akkuma beekamu aappiiwwan qaayidaa nuuraaniyyaas keessatti ni argamu. Aappiin tigala dubartoota qawaa'idul arbaa aappiiwwan keenya keessaa yoo fayyadamtaniif kan madrasaa sabaa ni jira. Aappiin daldala halaalaa ni jira. Aappiin dubartii muslimaa jedhu ni jira. Hadiisa 30 dubartoota muslimaatiif akkasumas qaa'idooyin afara ka jedhu afaan Somaaleetiin ni jira. Kun hundi aappii keenya የቅዱስ ቁርአን አማርኛ ትርጉም ዚክሪዋን በርባችሶ kun hundi aappiiwwan keenya fayyadamuu dandeessu. Egaa qaayidaa nuuraaniyyaati kan nuti har'aan tana barannu. Egaa qaayidaa nuuraaniyyaa kutaa shanaffaa geenyetti jirra. Bifa nuti barsiisnu kana namni baratee gonkumaa ni wallaala jee yaadu mee aappiin keenya egaa itti sheennee jirra. Jalqaba deebinee hojii halaallu qaayidaa nuuraaniyyaadha. Kutaa lammaffaa bakka jedhu irratti egaa dho'itan gabatee lammaffaa kana irratti dho'itu jechuu inshaallahu ta'ala. Egaa eega gabatee lammaffaa irratti dho'itan darsiin isaa ka jalqabdu darsiin gaa akkuma beekamu shiin irraa jalqabdi jechuudha. Okay, har'aan tana sarara torba qaraanaa jechuudha. Gaafa duraa xiqqaa qaraanee gaafa lammeessaa ittuma aansinee har'aan tana immoo sarara torba xiqqoo ni baay'isna. Maaliifi akkasumaan itti oofna jechuudha inshaallah. Qariiban ni finna bi'idhnillah. Akkuma kitaaba agarsiisaa finne qaayidaa nuuraaniyyaa finne eebbifamne quraana rabbiitti wajji dabarraa. Quraana rabbii bifi nuti ittiin barsiifnu xiqqoo takka addaa fi kan nama gammachiisu jeetii yaada akka fakkeenyaatti xiqqoo takka sinaa agarsiisu mee as deebi'ee aappiiwwan keenya keessa sheennaa inshaallahu ta'ala. Aappiiwwan keenya keessa mee madrasaa sabaa irratti suuraa faatihaa jee gadhiiseetiin jira. Tana sinaa agarsiisuuti maalish yeroo takka takka waan gara fuulduraatti isin eegu akkamitti akka barachuu deemtan gaafa agartan waan sin gargaaru amma aappii madrasaa sabaa keessatti yoo laalle madrasaan sabaa bifa kamiin barsiisa ka jedhu gaafa laallu madrasaan sabaa bifa kanaan jechuudha. Faatihaa gosa lamaan kan qopheeffannee jirru. Fakkeenyaaf quraana juuza tokko bifa kanaan kan qopheeffannee jirru sin ajaa'ibaa sheenaatuma laalaasin. Amma
suuraa faatihaa marsaa duraa irratti bifa kanaan akka jalqabe barreeffannee jirru isa kana amma fakkeenyaaf inni sirreessinaa xiqqoo walitti siqee jira waan ta'eef mee isa marsaa lammaffaa irratti suuraa faatihaa qopheeffannee jirru wajji haa ilaallu amma gabatee kana yoo ilaaltan wallaalaan tokko akka sirriitti qubee adda baafatuuf itti yaadamee kan barreeffamedha amma fakkeenyaaf baa kasraa bii siin sukun abbis miin kasraa mii bismii bismiin sun walqixa gaafa walitti fufamu immoo bismii akkana taha laam shaddaa fathaa laa haa kasraahi bismillaahi allahin akkasitti ta'a raa shadda fathaa irraa haa sukun arrahmiin fathaa maa nuun kasraanni arrahmaani gaafa walitti fufamu immoo akkana taha arrahmaaniin kun akkanatti barreeffamu kophaatti hin jiru gonkumaan agarran nama akkasitti egaa kophaatti nama barsiisu jechuudha alhamdus bifuma kanaan kophaatti barreessinee boodammoo walqixani tahaa walitti fufuu goone bifa saniin qur'aana juuza tokkodha madrasaa sabaa irratti hanga juuza suuraa aammatti bifa kanaan barachuu dandeessu suuraa aammaa boodammoo diriira qaraanaa jechuudha inshaallah wajjinuma finnaa waan si ajaa'ibu kun egaa appii madrasaa keenyaati waan sin ajaa'ibu قرآن الله حتى قرآن جزء صدما جور بإذن الله عز وجل قرآن جزء صدما كهيو يوكين كرور كينيا دقيقة تخيسة صفحات كقرأ قرآن بفصل بعدان هذا نوراني يجا بفصل مفاكس التشينتو الرتراتو نواجه ترى أغاني كرانا إن شاء الله وان سنجا بقرآن حتى قرآن جزء صدما إن شاء الله بفصل بعدين دقيقة تخيسة صفحات كقرأ قرآن دقيقة تخيسة صفحات كقرأ قرآن abbaan qara'u sun daqiiqaa takka qara'uun itti ulfaatu daqiiqaa takka san irra deddeebi'ee yeroo kudhan daqiiqaa kudhan keessa yeroo kudhan irra deddeebi'ee qara'ee deebi'ee nurratti hafuusuudhaan bifa salphaan akka quraana qara'u irratti ni gargaara qottaati galmaa waan ergaa keenya osoo ta'u mee darsii keenya dabar darsiin keenya gaa akkuma beekamu gosa lamaani tokko afaan oromootiin isiniif ibsinaa lammaffaa dhumarratti immoo afaan arabaa qofaan isiniif ibsinaa jechuu barreessitanii suuraa kaastanii nuuf ergitu afaaniin jala jettanii jechuu jazaakumullah barattoota keenya kabajamuuf jaallatamoo okay inni tuqaa sadii qabu kun maali jennaan jechuudha shiin jennaanii jechuudha kun shiini okay inni itti aanu tuqaa sadii qabu kun shiini jennee jirra inni itti aanu tuqaa hin qabne magariisni kun maali siinii jechuu okay diimaan kun maali diimaan kun maali laamii jechuu okay eega kun siin tahee eega kun laam tahee siin tahee wanni tuqaa sadii qabu maal jedhama shiin jedhama jechuu inni kun maali yoo diimaan kun maali yoo kana gaa asitti barannee jirra asitti yoo wallaalte sammuu kee daleessisi as deebi'i ilaali antana himuuna tulfaatee son taane as deebi'i tanaan maalin jedhee ilaali sammuu keessan nagaan seefsii taati inshaallahu ta'ala okay kun yoo maali kun maali saadi okay kun saadi jen saaduma tahee khatuqaa qabu maali jedhama khatuqaa qabu maali okay kana gaa darsii tokkoffaa tol deebi'i ilaali yoo wallaalte kun yoo maali maali kuni kana yoo wallaalte darsii tokkoffaa deebi'i ilaali rabbiin si qabeen jira yoo wallaalte darsii tokkoffaa deebi'i ilaali kunis maal kanas yoo wallaalte darsii tokkoffaatti dhaqiitii qubeelee kophaa jiran deemi ilaali yoo warra kana addaan hin baafatin as dhuftee wanni cinqamtuuf isa walitti fufamaa wanni of jeeqtuuf hin jiru achi deebitee tokkoffaarraa kaastee kitaaba agarsiisaa hanga 16ffaatti nu wajji barachuudha qabdaa jechuu okay kun yoo maali kun walitti qaxxalamaa waan ta'eef sin dhibuu danda'a siniifan himaa saad jedhamaa jechuu okay inni itti aanu kun yoo maal jedhama ka tuqaa takka jalaan qabu afaan arabaa keessatti wanni tuqaa takka jalaan qabu maal qofaadha isin jeen jira buleen kiyya baa qofaadha jechuu okay kun yoo maali kun isuma kananni walitti qaxxalamaa waan ta'eef maleedha maali maqaan isaati xaadha jechuu okay xaadha waggaan deem darsii tokkoffaadha laaladhu isin jiru kana ana himuuna tulfaatitti hanga sitti haasa'u kana qubee sadii afurii sittima garuu mataa keetiif akka dafee sii galu akka seef godhattuuf sammuu keessatti okay kun yoo maali baadhaa jechuu baadhaa okay kuni yoo maali kuni maali boleen kiyya kuni jechuun kana jechuudha maali inni du'aadhaa jechuu du'aa saad du'aad jettaniin du'aad jedhama okay gurraattiin tuni yoo kophaatti maal jedhamti boleeyyan dhaabaan tuni aliif jedhamti jechuu kun yoo maali kun jechuun gaa kana jechuudha maali inni ضادا جچو انتي انو داباتون تم مال بلين كيا دابتو تنغا اسب برن ريو والالته وانا ست منقبو اتياد كونيس خوبه اجرو كان كوبه خوبه اجرو كان كان لمان ني والالتني كان لمان تانا كان سدني والالت يو والالتني مو كوبين كم مالك جدمو
qubeen kun kam akka ta'e kun tuqaa qabaa kun hin qabu inni kun hin qabu diimaan hin qabu gurraachi qaba ishii tana kana sadan yoo asitti wallaalte ol deebi'ii darsii tokkoffaa daawwadhuuti adda baafadhu sumaaf yoon si hime sitti laafee dabarta garuu yoo dheeyxee achitti ilaalte tissiin jedha waan ta'eef hin dagartu okay warri kun lamaan qur'aana ammaa keessatti hin dhufan bifa kanaan gonkumaa qur'aana akka nuti yeroo nuti qaraanu san keessatti malee qur'aana yeroo kanaa keessatti bifa kanaan waan dhufu hin jiru waan yaaddatanii qabdan garuu qabadhaasin kuni ayni kuni zaay ayni numa dhufa kanatti dhufuu ni danda'a garuu zaay akkanatti gonkumaan dhufu kuni gayni kuni raadha qur'aana ammaa keessatti yookiin immoo khatti usmaaniyyaa amma faca'ee jiru kana keessa gonkumaa hin jirani akkas inshallah okay kuni yoo maali kuni saadi diimaan kun maali kana wallaaluun keessatti mala bifa kanaan waan hin baratanii fi kana jechuudha maal inni ayni jechuudha ayni gara dhumaatti yoo dhufe bifa kanaan illee ni dhufa jennaani jechuu okay inni kun yoo maali kuni daadha tuqaa qaba daadi inni kuni yoo maali eega kuni ayni ta'e kuni aynuma fakkaatee tuqaa qaba gurraachooni maal inni gayni jennaan jechuu okay kuni yoo maali jalqabarra jiru magariisi kuni baadha inni walakkaa kun immoo gara bifa kanaan illee ni dhufa ayni jechuu ayni bifa kanaan illee ni dhufa aynuma kanarra yoo tuqaan ta'e immoo gayni tahaa jechuu okay kun yoo maali daalii jechuu amma garuu kun ayni gaa ka gayni jenneen tuqaan qabu diimaan ayni jechuu okay inni magariisi diimaatti aanu kun immoo daalii jechuu okay ka jalqabarra jiru kun maali ka jalqabarra jiru tuqaa lama qabu kun taadha jechuu okay inni walakkaa gurraachi kun maali jechaadha isuma aynuma fakkaata garuu tuqaa qaba maali inni gayni jechuu okay katti aanu maali re daal kana fakkaata silaayi tuqaa qaba maali inni zaalii jechuu okay kun yoo maali kuni alif hamza hamzaadha kuni alif dhaabbataani kuni hamzaadha jechuu hamza alif jedhaniin tahe alif hamza jedhaniin tahe alaa ayyi haal alifii fi hamzaadha jechuu jirru kun lamaan kun yoo waawii fi hamza yookiin hamzaa fi waawii jechuu kun immoo kun lamaan okay isaan kun lamaan gara gabatee tokkoffaan nu jalaa deebi'ee oishi kun yoo maali manni guddaan kun yaadha inni gubbaa kun yoo kuni hamzaadha jechuu ishiin xiqqoon tun hamzaadha inni kun yaadha jechuu okay kuni maali kana wallaaltu inshallah kuni wanni tuqaata ka gubbaan qabu ka maraate maal qofaadha isiniin jeen jira faadha jechuu kuni yoo maali re egasun faate kana wallaaltan kana lamaan yoo wallaaltan gara darsi tokkoffaatti deebitanii laaluu qabdu jechuu okay kuni yoo maali balayan kiyyaa kuni maali tuqaa lama gubbaan qaba maraadha qaadha jechuu qaafii jechuu okay kuni yoo maali kuni fi kun tokkichuma kuni maali waawii jettan jechuu okay kuni yoo maali balayan kiyyaa tuqaa taka gubbaan qaba maraadha kanaa wajjin tokko nini maali nini faadha jechuu kuni yoo maali waaw suknaati yookiin immoo waawii gaanni suknaa maal qabaa amma kana suknaan qabu waawii jechuu kunii fi kun tokkichuma jechuu okay jazaakumullahu khayra egaa tuqaa taka qabu kun gurraachi kunoo maali gurraachi kun maali faadha jechuu kun yoo maali ka tuqaa lama qabu kun maali ka walakkaa kun qaafii jechuu qaaf gara walakkaatti gaafa dhufu bifa kanaan illee ni dhufaa jechuu okay diimaan gara dhumaa jiru kun maali diimaa kana barannee jirra isinitti himu inshallah kun yoo maali qaafii jechuu tuqaa lama qaba katti aanu ka tuqaa takka hin qabne kun maali faadha jechuu faan gara walakkaatti gaafa dhufu bifa kanaan illee ni dhufaa ka dhumaa kun diimaan kun maali ennaan obboleeyyan kiyya kanaa wajjin tokko nini maali nini laamii jechuu waggaan amma duratti isinitti muu dhabee itti deebi'ee faa isinitti muu kana gowwummaa yookiin wallaala yookiin immoo akka isinitti muu jiru beekuu dhabee akkan seene barattoota kiyya akka barattanii kaayyoon kiyya kan isinitti himu isiniin jiru isin kakaasuuf isin keessatti fedhii uumuudhaaf isin keessatti barachuu jaalala uumuudhaaf saniifi wanni isinii galuu qabu fakkeenyaaf laam kana asitti isinitti himu isiniin jee asitti isinitti hime maaliif akkana jalaan cinqabnee fi jechuu yoo isin wallaaltanis okay kuni maali ka tuqaa lama jalaan qabu kuni tuqaa lama ka jalaan qabu kun maali nini yaadha okay kuni yoo maali faadha jechuu okay faa jennaani kuni yoo maali obboleeyyan kiyya miimi tunis miimi jechuu miim gosa lama kuni yoo maali obboleeyyan kiyya magariisi kun haadha diimaan kun maali yaa obboleeyyan kiyya miimi jechuu kuni sadan miim kunis miim warri kun sadan miimuma kunis asitti ganaa gad dhufna kun yoo maal obboleeyyan kiyya waan sin ajaa'ibu kunii fi warri kuni tokkicha isaanii kuni laam jedhamaa jechuudha magariisi kun laami diimaan kun miimii jechuudha miim gosa hedduu arguu jirra beeka miim gosa hedduu arguu jirra kun yoo tuqaata lama gubbaan qabu kun maal obboleeyyan kiyya ni wallaaltan kana gonkumaa wallaaltan inshallah taadha kun yoo maali miimii jechuudha kun yoo maal obboleeyyan kiyya asitti barannee jirraa tuqaa lama qabaa siniif hin dhiisa kana
خولكاكم مال بريان كيا خولكاكم ميمي جتشو ميم ولكات يورو في بخران لي نبري فما جتشو اوكي كوني مال بريان كيا كوني مال خير ما كنت قال ما قبخوني تاجناني جتشو ان شاء الله تعالى إجا بريان كيا أكما بيكمو أمانتنا afaan oromoodhaatiin ibsa saadhaa isinii kanneen jira ammaan tan ammoo afaaniin isinii jedha barreessitanii sagaleen jala jettanii nu ergitu jechuudha okay inshallah ta'ala shin sin lam sad ضاد طاء ظاء صاد باء طابا ضاد ألف ضاء ألف عين غين همزة عين زاي غين راء كل لمان ندفن سنجيل صاد عين ضاد غين باء عين دال تاء غين ذال همزة ألف جت سنتها ألف همزة جت سنتها قبا في جل جرني خفيت درو جت واو همزة جت سنتها همزة واو جت سنتها قبا في جل جرني خفيت درو جت يا همزة فا قاف واو قاف واو فا واو فا قاف لام قاف فا لام يا فا ميم ميم حاميم خلفا قبل حاميم كوني بك تربة تلف قرآن بك تربة أولي تلف بك تربة مقنن تلف قرآن خيستي بتمالي تربة يقين جاترب لام ميم تا ميم تا ميم تا إن شاء الله سورة حاميم سوجيني خجم من ربنا وتاسسو درسين كenya bulan kiyya ka guyyaa har'aa kana fakkaata wallahi hedduun sin jaaladha hedduun sin kabaja qur'aana fixxanii akka itti gammaddanis abdii guddaan sin irraa qaba madrasaa sabaahitti galmaa'uudhaaf silaa waan sin dhibuun qabu ni beeytan isinuu madrasaa sabaahitti galmaa'uuf lakkoofsa kanaan waatsaappiidhaan galmaa'uu dandeessu warri galmaa'ini darsiin teenya insha Allah ta'ala bareedduma jeetii yaada جنة ربي سنا جمّت شيء قرآن في التاني كجمّت دن ربي نوها أجر سيسو نامني دبيتون قرآن في تة كانت تنجم بنوجين مع ربي نوها أجر سيسو عمري الإيراد دا يروهم دن دعاء إسني قدا إسنيس دعاء ناقدا دا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إجا دعوتو تكينيا بيفا أجر تنكنان سجنتا كينيا دعوانة جرّا بيفني تبرسيس نوجا بيفا نامني كمو فهمو دن ديوني ربما ورّا أجر سيسا نوجين براتني تجاباتشو دن دا والقطع تلمان كنجو درسي تكو كازني هنگا خود شنفادتي رجحفاتي هنگا قرماتاتي كتاب اگرسيسا يوتيوب كنجا ترتيبان كنجا جرّا ورد فدا نبرتي قلماواتي سنيف لالي سري في سري تود بوسا واوندا ترتيبان سنيف لال إسا هرّا بران نخنقا برئيستني نوفرقتو ساقل دانيس جلا جتني ورّي مسيسا كنجا ترتيبا في سيرا مدرسة خنا سري تبيلتو ورّي ريفروفتني لين ترتيبا خنا برئيستني نوفرقتو إن شاء الله خنتي عنسى درسين تكون تخنجرتي خنتي عنسى إن بن لل آئيو فيقو يجو خيسا إن شاء الله أكا براجرتو واني فهمتو إسا چبرتي أسي غافا رفل ميسا غافا دفسي قرود جيتو إن شاء الله قرآن في النيخة وجي غمّن ربنا واتاسسو سغنتان كنيا قيار راقنا فكاتا سغنتا اتئانو نانقولت ديبنوتي نغين ربي خيسة نفترا مدرسان سبا هدو سنجالتا هدو سنجالنا أجج برسا خيساني قباتون إسنو مفايدة دفتري فقلامة قباتون إسنو مفايدة وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدرسة سبا مدرسة سبا مدرسة سبا مدرسة سبا